Rafuu keessaniin dura wantoota sadiin armaan gadii kanneen dalaguu keessan cheeggootan malee hin rafina. Wantoota sadiin kanneen osoo hin dalagin rafuu hin qabdan. Wantoonni sadan kunniinis tokkoffaa zikrii irriba dura jedhamu jechuu. Zikrii jechuudha. Osoo zikrii hin jedhin hin rafin. Maaliif jennaan tokko faayidaa lubbuu keetiiti. Lammaffaa faayidaa mana keetiiti, faayidaa maatii keetiiti, faayidaa ijoollee keetiiti. Osoo hin jedhin hin rafin rakkoolee garaagaraa jala akka baatuuf jechuudha. Lammaffaa nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisa imaam Muslim odeessan keessatti ghaxxul inaa'a jedhan. Wa'awkuu as-siqaa waaghliqul abwaaba wa'atfi'uu as-siraaja jedhan. Maalidha? Meeshaa afaan cufu. Meeshaalee garaagaraa fakkeenyaaf meeshaa bishaanii, jaarkanii garaagaraa ta'ee baaldii garaagaraa wantoota afaan qaban, wantoota meeshaan garaagaraa keessa bu'u kana afaan isaa cufuu barbaachisa. Akkasuma meeshaa nyaataati. Meeshaa nyaatallee kan nyaata itti nyaatan afaan isaa cufuu barbaachisaa jechuudha. Afaan banaa dhiisuun hin ta'u. Maa jennaan nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam shayxaanni dhiibbaa irraan gahuu danda'a jedhan. Sababa saniin rakkoon namarra gahuu danda'a. Lammaffaan isaa kana akka hin daganne. Sadaffaa ibidda dhaamsu. Ibidda yookaan abidda dhaamsitan malee hin rafina. Maaliif jennaan sababa ibidda kanaatiin fakkeenya bubbee wayii dhuftee manatti qabatuu danda'a. Osoo ibidda hin dhaamsin rafuu hin qabdan. Ifaa dhaamsa. Ifaa kana dhaamsitan malee hin rafina. Ergaaleen irriba dura dalaguu qabdan isiniin jedheetiin isiniif dhiyeessi. Sadan kanneen fakkaatu wantoota sadan kanneen osoo hin dalagin rafuu hin qabdanii wantoota sadiin kanneen dalagaatiin rafaa nama muslimaa biraatiifis dabarsaatiin khayrii kana wajjin argadha isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.